Alaabaa wayyaanee kan TPLF alaabaa adda bilisummaa Oromoo cinaa lixa Wallaggaatti dhaabbateera. Abaa'oon marroo fi gartuu marroo qofa kan jiru tokko dhagaan ture jechuudha. Baay'een kolfaa ture. Kun olola Jawaari. Mooyiin maaliif akkuma warra kaanii ajaja fudhattee itti dhukaasnee lole. Jaalmarroon Jawaar hunda ofitti dabaluu kan ibsu Faqqadaa Abdiisaa gama biraatiin Jaalmarroon namoota akka Jaalmoo Ifaa kan ajjeeseef ijoolleen san ana waliin hariiroo qabaachuudhaan wal qabateetii jechuun iccitii haaroo baasaniiru. Faqqadaa Abdiisaa erga mootummaatti harka kennatee yeroo duraatiif miidiyaatti dhiyaatee ibsa laate kanaan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa miseensota WBO ajjeesee dhoksuudhaaf yaaluu isaatiin wal qabatee anaaf inni akka tasuma hin araaramneef sababa guddaa ta'eera jechuunis ibsan. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Kun kutaa lammaffaa Afgaaffii Faqqadaa Abdiisaa miidiyaa kallattii jedhamu waliin taasisee isin biraan kan geenyudha. Afgaaffii kutaa tokkoffaa cuunfinee haasawa isaa bal'inaan isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Ammallee Jaal Faqqadaa Abdiisaa yookaan ammoo waggootaaf Jaalmarroo faana wal dhabaa kan turee fi dhiyoo mootummaatti harka kan kennate kun Afgaaffii kutaa lammaffaan inni taasise kaleessa gadhiifameera. Afgaaffii kaleessaa kanaan dhimmoota jajjaboo isin dhaga'uu qabdan inni dubbateetu jira. Iccitiiwwan baay'ee namoonni hedduun hin hubatinis as keessatti kaafamaniiru. Cuunfinee yaada keenya osoo ittiin dabalin afgaaffii sana gabaabsinee isin biraan ga'uuf murteessineerra. Kallattumaan gara guutuu haasawa isaanii keessaa cuunfineetti isin qajeelchina. Abaa'oo yookaan mootummaatu gara bosonaatti isin erga isa jedhu sobaa kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa amma dura warri kun akka wayyaaneen na ergatteetti himaa turaniiru amma immoo PPtu si ergate naan jedhu yeroo kaan immoo abaa'oo gullalleetu si ergate naan jedhan kun hundi garuu sobaa jedhaniiru. Osuma abaa'oon na ergatees dhugaan jiru anaaf marroo illee kaleessa abaa'oo kanaatu nu ergachaa ture kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa dhugumatti abaa'oon arra yoo nu ergatees homaa wanti badu hin jiru jechuun cimsanii dubbatu. Immoo ammatti qabsoo gaggeessuudhaaf nuti wanti abaa'oo irraa eeggannu hin jiru jechuun hubachiisan. Gama biraatiin wal dhibdee garee Jaalmarroo faana ture furuudhaaf yaaltaniittu isa jedhuuf deebii kennaniin Faqqadaa Abdiisaa akkas jedhan. Dhuguma waggootaaf yaaliin nu araarsuudhaaf taasifame hedduu ture jedhan. Jaarsonni baay'een nu jidduu seenaa turaniiru jedhan. Gama biraatiin gareen Jaal Eebbisaa fa'aa kan Jaalmarroodhaan ergaman olola gaggeessuudhaaf waraana keenya fakkaatanii namoota nagaa ajjeesaa turaniiru jechuun afgaaffii kanarratti kan dubbatan Faqqadaa Abdiisaa Jaal Eebbisaaf kanneen biraa Jaalmarroo faana hariiroo qaban waliin teenye jaarsooleen nu jidduu ta'anii waliin haasofnee turre jedhaniiru. Yeroo sana waan isin godhe natti himadhaa jedheeni jennaan tasuma waan himatan dhabanii na faarsaa turanii jedha Faqqadaan. Wayita bosona turan isaaf Jaalmarroo faa jidduutti araarri bu'uudhaaf yaalii taasifame yoo ibsan. Yeroo sana akka yaadaatti mariin araaraa yoo gaggeeffamu waraana walitti makna kan jedhu isaanirraa nuuf dhiyaateera jedhan. Kun ammoo kaayyoo Jaalmarroo kan yeroo dheeraatii kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa nuti yeroo sana waan tokko isaan gaafannee turree jedhan. Waraana haa makamu garuu wanti kun hundi seenaan ta'uu qaba yookaan barreeffamee lafa kaayamuu qaba jennee gaafannee jedhan. Sababiin isaa immoo yeroo waraana gaggeessitan namoota ajjeeftantu jira. Kana hunda galmeessuu qabna jedheen jara hubachiisee jechuun gareen Jaalmarroo namoota miseensa WBO ta'an ajjeesaa akka turanitti ibsa Faqqadaan. Dargaggoonni waraana WBOtti makaman asumatti ajjeefamaa turan kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa kan ajjeesu garee Jaalmarrooti jedhaniiru. Nuti ammoo kan diinni wareege yookaan raayyaan ittisa biyyaa wareege maatiin haabee kan jennee murteessine. Kan ammoo Jaalmarroo faana ajjeessan seenaaf haa galmaa'u jennee jara gaafannee jechuun sagantaa araaraa irratti isaanis yaada dhiyeessan kaasan. Ta'ullee gareen Jaalmarroo tasuma dhiini jara sanaa haa dhokfamu jechuudhaan nu falmanii jennaan mariin araaraa fashalee jedhaniiru. Yeroo sana dhimma hooggansa WBO waan tokko godhamuu qaba jenneellee gaafannee turre kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa sunillee nu didanii jedhan. Eebbisaa namni jedhamu nuti Jaalmarroo jalatti hoogganamna jechuudhaan nu dura dhaabbate. Ani immoo Jaalmarroon zoonii lixaa kophaasaatti qabachuu hin danda'u jedheeniin falme. Akkasiin yaaliin araaraaf taasifamaa ture nu lamaan jidduutti yookaan garee keenya lamaan jidduutti fashalee jedhan. Erga mariin araaraa nuufi Jaalmarroo jidduutti taasifame fashalee booda nuti ammoo gara hojii iteenyaatti ni deebine kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa. Jaalmarroon sana hordofee ijoollee nutti ergee waraana nurratti bobbaasee waraanaan nu haleeluu eegalee jedhan. Sana hordofee nutis ofirraa haleeluu eegallee jedhan. Egaa booddee ammallee ijoollee nutti erge marroon akka isaan nu lolanii lola nuti ofirraa lolle jechuudha. Namni si lolle ofirraa loltaa jechuudha.
ta'us ammoo nuti waraanuma jaalmarroon nutti bobbaase waliin illee hariiroo qabna turre kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa rakkoon guutummaatti jaalmarroo qofa faana akka jiru ibsaniiru. Afgaaffii sanaan itti fufanii Faqqadaan akkas jedhan nuti yeroo tokko garee finxaaleeyyii Amaaraa uummata Amaaraa kan naannoo sanatti hidhatee nuun lolu waliin lola gaggeessaa turre jedhan yeroo garee sana faana wal lollu eebbisaan faa qawwee fixattee itti deemaa tumaa jechuun jara Amaaraa nurratti bobbaasaa turanii jedhan jarri kun garee faannoo osoo hin taane gareedhuma uummata Amaaraa hidhatee achi keessa jiruutu jira jechuun dubbatan. Sana booda gareen jaraa baay'ee nu fixaniiru nutis isaaniin lollee isaan finneerraa jechuun namoota isaanirraa du'an hedduun akka jiran ibsan Faqqadaan. Boodarraa ammoo garee sana faana wal barree nutillee wal dhiifnee kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa jarri Amaaraa sun garee jaalmarrootiin akka ergamanii sana booda barree jedhan immoo jedhan Faqqadaa Abdiisaa ijoolleen waraanaa turte tan garee Amaaraa sun akka anaaf jaalmarroon faan rakkoo qabnutti ilaalaa turanii jedhan. Sana qofa utuu hin taane miseensonni waboo jaalmarroo jala jiranilleen anaaf jaalmarroo qofti akka rakkoo qabnutti ilaalaa turanii jedhan. Haa ta'u malee yoo jaalmarroon rakkoo qabaate hin beeku kan jedhan Faqqadaan ani garuu akka kiyyatti rakkoo tokkollee dhuunfaadhaan naaf inni walirraa hin qabnu jedhaniiru. Dhimmi anaaf isa jidduutti ture dhimma Oromoof Oromiyaa irratti wal dhibdee uumamedha jedhan. Immoo isaaf jaalmarroon iccitii walii waan beekaniif akka waliigaluu dadhabaniitti ibsaniiru Faqqadaa Abdiisaa. Ani iccitii jaalmarroo hedduun beeka kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa sababa kanaa yeroo baay'ee na shakkaa inuma sababa kana irraa kan ka'e na ajjeesuufillee ni hawwaa jedhaniiru. Gama biraatiin waraana zoonii kaaba lixaa kan jedhamu siitu hundeesse isa jedhamu soba kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa waraanni sun duruu tureeraa jedhan. Ani waan akkasii murteessuu hin danda'u zoonii mataa kootii hundeessuu hin danda'u jedhan. Zoonii lixaa kan jaalmarroo jalatti hoogganamuu waan diddeef waraana biraa hundeessite isa jedhu akka hin fudhanne mirkaneessaniiru. Afgaaffiin kun itti fufee humna waraanaa jaalmo'iin hoogganamuu fi jaal shurrubbeedhaan hoogganamuu faana wal dhabanii turuun kan ibsamu Faqqadaa Abdiisaa tasuma jara faana yookaan jaalmo'ii fi jaal shurrubbee faana wal hin lollee jedhan eda yeroo duraatiif ibsa kennaniin ijoollee tana jaalmarrootu ergaa kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa rakkoon nu jidduullee jiraatu jaalmo'ii faa waliin nuti ammoo dubbachaa turreerraa jechuun iccitii dhoksaa isaan jidduu ture eda saaxilaniiru. Kanuma jidduutti immoo jedhan Faqqadaan yeroo garii walitti dhukaasuun illee inuma jiraataa jedhan. Fakkeenyaaf jaal shurrubbee faan yeroo takka na marsanii na ajjeesuudhaaf yeroo yaalanillee tureera kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa. Haa ta'u malee hin milkoofne ture jedhan. Gama biraatiin hariiroon isaa fi jaalmo'ii akka mo'iin ajjeefamu sababa ta'uu akka danda'u immoo yeroo duraatiif ibsa eda kennaniin hubachiisan Faqqadaan. Mo'iin akkanni sababa kanaaf saaxilamu taasise inni guddaan maaliif akkuma warra kaanii ajajja fudhattee itti dhukaasnee loluu duwwaa miti itti dhukaasanii darbuu isaaf injifannoo. Sababiin jaalmo'iin waggoota dura ajjeefameef tokko jaalmarroon akka mo'iin na ajjeesuu fedha ture kan jedhu Faqqadaan garuu mucaan sun na ajjeesuu didee jennaan jaalmarroon waan aareef jecha jaalmo'ii ajjeesee jechuun ibsan. Jaalmo'iin qulqulluu akka ta'etti kan ibsu Faqqadaa Abdiisaa mucaa sana anuma ajjeesuu waan dideef jarri jaalmarroo ajjeesanii jechuun mirkaneessan. Afgaaffii isaa itti fufeen amma dura hariiroo ABO waliin qabaachaa akka ture kan himamu Faqqadaa Abdiisaa ibsa eda kenne sanaan nuti ABO jalatti hoogganamna isa jedhan irratti ammas ejjennoon isaa sanuma ta'uu ibsuun nuti ABO jalatti hoogganamaa turre hoogganamas jirraa jedhaniiru. Immoo ABO jechuun kan gullallee qofaa miti jechuun hubachiisuun nuti kaayyoo ABOtiin hoogganamna jedhan. Gama biraatiin qondaala ABO kan ta'e Amaan Filee waliin dubbachuu irrattis dhugaadhaan Amaan Filee qunnamuu ibsuudhaan Faqqadaan dhimma waraana jaalmarroo jala jiru hiikkachiisuu irrattis kan dubbatan dhugaa ta'uu mirkaneessaniiru. Waboon jaalmarroo jala jiru dhuguma ummata dararaa tureeraa kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa ummanni boru ragaa bahuu ni danda'a jedhaniiru. Dhuguma ani Faqqadaan ummata sana yookaan bakkaan keessa socho'aa turetti miidheera taanaan ummanni ragaa bahuu ni danda'a. Amma ummanni keenya siyaasaas bareera. Kanaaf ammoo gaazexeessitoonni deemtanii eenyu akka ummata dararaa ture gaafachuu dandeessu jedhan. Kanaafin ammoo waraanni jaalmarroo akka hiikkatu gaafachaa ture jedhan. Badii qabatamaa waraanni jaalmarroo gaggeesse dhugumaan ni jira kan jedhu Faqqadaan baay'eetu jira. Ummata qofa utuu hin taane waraanni jaalmarroo achi jiru sunilleen ragaa bahuu ni danda'a jedhan. Waraanni jaalmarroo achi jiru kun yeroo garii miidiyaa gubbaatti suuraa gadhiisee akka waan gammachuu qabutti keessa jira. Garuu dhugaan jiru waraanni yookaan miseensonni waboo jaalmarroo jala jiran hedduun balaa keessa jiranii miidhama jala jiru jedhan. Dubbannaan gareen jaalmarroo ajjeesuu akka danda'an ibsam. Faqqadaan ummata dararaa jira. Ati immoo marroo himatta kan jedhameef eda deebii kenneen kuni ololaa jechuun deebisaniiru. Dhuguma warri daddeebiidhaan anarratti himannaa dhiyeessan warruma olola jireenya godhatanidha malee
ture ummanniin ani keessa socho'e tokkichi akkasiin na himatu yookaan miidhaan karaa koo namarra gahe hin jiru jedhan Faqqadaan. Ani Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaa keessan socho'aa ture magaalaa ayyaanaa gadi bal'inaan keessa deemaatiin ture kan jedhu qondaalli waboo kun namni saamame yoo jiraatillee yeroo sana gaaffiitu isa eeggata kanaaf ammoo waraana keenya miidhaan dhaqqabe hin jiru jedhan. Immoo maqaa isaatiin gochi hamaan uummata irratti raawwatamuu akka danda'u akeekan. Dhimma meeshaa waraanaa uummata irraa hiikkachuutii fi faannoo waliin hariiroo qabaachuu akkasumas ammoo faannoon uummata akka ajjeeftu haala mijjeessitaniittu jedhamu irrattis deebii kennaniin Faqqadaa Abdiisaa kun olola guddaadha jedhan. Kanaas warruma siyaasaatu maqaa keenya balleessuudhaaf gocha raawwateedha jechuun himatan. Dhimma fixiinsa magaalaa Agamsaatti amma dura raawwates sobaa kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa nuti Agamsaatti nuutu uummata irraa meeshaa waraanaa hiikkate osoo hin taane inuma gareen faannoo yeroo Agamsaa seenuudhaan uummata ajjeesuu jalqabdu nuti garee sana faana lola gaggeessaa turreerraa jechuun waakkataniiru. Uummata irraa nuutu garicha deebisaa ture jedhan. Faannoo dura dhaabbannee turre gama biraatiin daangaa irra warra jiruuf qawwee hiinee hidhachiifnee uummata irraa dhorkaanii turre jedha Faqqadaan. Nutii fi faannoon tasuma hariiroo hin qabnu kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa nuti guyyaa guyyaadhaan faannoo waliin wal dhabaa turreerraa jedhaniiru. Garuu waraanni Jaalmarroo tasuma garee faannoo waliin wal lolaa hin turre jedhan Faqqadaan. Inuma waraanni Jaalmarroo faana duubaan faannoo deeggaranii nu haleelaa turan jechuun akka Jaalmarroon faannoo waliin hariiroo qabutti ibsuun ofiif immoo dhimma faannoo waliin hariiroo qabda jedhamu waakkataniiru. Waraanni marra guyyaa tokko warra faannoo lolu. Gama biraatiin dhimma uumamuu dhaaba ABO jedhamu mormuu isaa ammallee ejjennoodhuma sana akka qaban kan himan Faqqadaan ani sababiin dhimma kana mormeef sagantaa siyaasaa dhaaba warri hin qabne akkanumaan maqaa ABO cinaatti waboo itti dabaluudhaan wal qabate akka fonqolcha ABO irratti raawwataniitti waaniin amanuufin dhimmicha mormee jedhaniiru yookaan Jaalmarroon Jaal Daawwit fonqolcheettiin ilaalaa jedhan. Nuti ABO jalatti akka biraatti barannee kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa jarri sun immoo akkasumaan sagantaa siyaasaa kaleessaan dhaaba lammaffaa uumuun abada waan hin malleedha jedhan. Warri waboo kun immoo hayyuu duree warra fonqolchuu hawwaniidha amma duraas nan beekaa kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa amma qaamni kun qaama waraanaati malee qaama siyaasaa tasuma hin qabu jechuun sababii ABO waboo mormaniif himan. Amma immoo hoogganaa jabaa tokko dabalataniiru jechuun ABO waboon Jaalmarroo Dirribaa akka Jawaar ofitti dabalaniitti ibsa Faqqadaan. Jaalmarroon gama isaatiin ABO wabooti ofiin jechaa jira. Jawaar immoo ABO'n kan marroo qofa jechaa jira. Xiinxalaa siyaasaa addunyaatti namni ofiin jedhu tokko immoo akkamiin waa warri jaallatu yookaan ABO waboo Jaalmarroon jaallatu ofiif ragaa bahee fi Jaalmarroon nama ABO qofa ta'etti ibsaa jechuun Jawaar qeeqan Faqqadaan. Faqqadaan kana kan dubbatan tibbana Jawaar Mammakuush miidiyaa neetwoorkii faanaaf gaaffii taasise. Nuti ammatti ABO'n sirrii beeknu ijoollee Jaalmarroo sana qofa jedhanii turuun ni yaadatamam. Faqqadaan haasawa Jawaar sanatti kolfaan ture jechuun Jaalmarroo faana dhaaba siyaasaa ABO akka hin taanee fi qaama waraanaa waboo qofa akka ta'an ibsan. Baay'een kolfaa ture. Maaliif kolfita? Afgaaffiin kun itti fufe. Gama biraatiin ati mootummaa waliin hin turre kana kan mirkaneessu immoo ati galteetta kun mirkanaadha gaaffii jedhuuf immoo deebii kennaniin Faqqadaan qabsoo waan naagaheef malee ani kaleessa mootummaa waliin hin turre jedhaniiru. Sababiin amma mootummaatti galeef immoo nuti qabsoo Oromoo gammoojjiidhaa baafnee Oromiyaa finneerraa kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa maaltu jijjiiramee jennaan galtanii turtan kan jedhuuf waan baay'ee ta'uu ibsuudhaan dur afaan keetiin tajaajilamuudhaafillee turjumaana si barbaachisa ture jedhan. Kanaaf amma afaan keetiin akka feetetti waan tajaajilamtuuf gallee jedhan. Arra garuu wanti hundi guddoo jijjiiramaa jira kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa amma Oromoo yoo tokko ta'e malee Oromoo irratti wanti aggaamame guddaa ta'uu ibsuun kanaaf arra waliin haasa'uun waan danda'amuufin ammatti galuudhaaf murteessine jedhan. Dhugaadhaan amma qawween Oromoodhaaf homaa fiduu hin danda'us jedhan. Maaltu dhufaa jira kan jedhuuf deebii yoo kennan Faqqadaa Abdiisaa boru Oromiyaa qabaachuu dhabuullee ni dandeenya jedhan. Lafti tun lafa nama harkiftuudha kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa ormi dhufee Oromiyaa weeraruu waan danda'uuf amma tokkoomne diina dura dhaabbachuu qabna ejjennoo jedhu waan hin qabuuf hin galee jedhan. Ammatti warri kaleessa asitti nu miidhaa humnaan nu bulchaa turan arra yoo Oromoon bulchuudhaaf dhufu nun bulchitan jechuudhaan haga naannoo isaanii fottoksuutti yaadaa jiru jechuun naannoo Tigraay fottoquudhaaf yaalii taasisaa akka jirtutti ibsan Faqqadaan. Asitti ifatti yoo dubbatan gareen wayyaanee ammallee meeshaa waraanaa hidhatanii Oromiyaa dhufaa akka jiran kan ibsu Faqqadaan asuma dhiyoo yoo shurrubbeefaan natti dhukaasuu jalqaban ani warra wayyaanee afaan Tigree dubbatu achitti argeen ture jechuun garee waraana bilisummaa Oromoo TPLF waliin hariiroo akka qabuutii fi
ammallee TPLF Wallagga keessa akka jirutti hubachiisan. Dhuguma amma dura lixa Wallaggaatti alaabaa wayyaanee alaabaa ABO cinaatti dhaabbattee akka turte kan ibsan qondaalli WBO duraaniitii fi amma mootummaatti harka kennatan kun guutummaatti garee waraana bilisummaa Oromoo akka TPLF waliin hariiroo qabutti ibsaniiru. Jara alaabaa wayyaanee kan TPLF alaabaa adda bilisummaa Oromoo cinaa lixa Wallaggaatti dhaabbateera. Keessatti. Kanaaf fakkada ati amma ejjannoon kee maaliree isa jedhu fakkadaan deebii kennaniin ejjannoon koo inni dhumaatii fi inni dhugaan ammatti mootummaa Abiyyi Ahmad tumsuun furmaata isa dhumaatii jechuun deebii laataniiru. Abiyyi Ahmad yoo tumsine Oromoon tokko ni taha ejjannoo jedhu qabu. Akkamiin mootummaa kana lolaa turtarree kan jedhu lakki ani mootummaa kana waliin wal lolaa hin turree jedha fakkadaan. Dhimmicha babal'isanii yoo ibsan kan inni waliin lolaa ture caasaa wayyaanee haftee balleessuudhaaf akka ta'e ibsuun caasaan kun WBO fi OPDO ammallee caasaa wayyaanee ta'an ta'uu ibsuun kana balleessuu akka danda'an mirkaneesseera. Mootummaa kana deeggaruu yoom akka eegale ifatti yoo gaafatamu qondaalli WBO duraaniitiif amma mootummaatti harka kennatan as dhiyoo iccitii garee wayyaanee waan hin bareef akkasumas iccitii WBO waan hin bareefiin qabsoo sana jabeessee garee wayyaanee deeggartu balleessuuf murteessee jedhan. Hojii sana hojjechaa akka jirtu Jawaar barreesseera. Kun lola Jawaari. Gama biraatiin raayyaa ittisa biyyaa jalatti mindeeffamtee hojjetaa jirta jechuun isa Jawaar himatu akkamiin ilaalta kan jedhuuf deebii kennaniin fakkadaan kun kijibaa jedhan. Jawaar Mohammad maal beeka ni soba waan baay'ee kijiba ani gaafa Jawaar Mohammad biyya dhufes nan beekaa kan jedhan fakkadaan inumaa yeroo sana gaaf tokko naaf bilbilee kootu OBN irratti dhiyaadhu jechuun Jawaar na gaafachaa ture ani dideen bilbila irratti cufadhee jedhan. Amma xiinxalaa siyaasaafaa jedhanii wayita isaa farsan nan argaa kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa yoo Jawaar qeeqan amma warri Jawaariin xiinxalaa siyaasaa addunyaa jedhu sun baay'ee dogoggoraa jira jedhaniiru. Jawaar oduu mana bunaa guuree maxxansaa oolu kanaatu xiinxalaa dhaame jechuun ibsee namni lilmee faa fuudhee maxxansu maal isin bilisoomsa Oromoo jechuun gaafata Faqqadaan yoo kolfu. Ni kaleessan beekaadha miti. Gaafa xullaa'isuu akkasitti isee itti farsee waan hundumaa hojjete nan beeka. Bilbilee irree Finfinnee dhufe bilbilee irree OBN itti kottu maal godha. Ammallee waraana leenjisaa jirtu jechuudhaan Jawaar isin himata. Kana irratti maal jettu kan jedhuuf deebii laataniin kunillee kijibaa jedhaniiru. Nuti ammatti waraanni bakka biraatti leenjisaa jirru tasuma hin jiru kan jedhan Faqqadaa Abdiisaa Jawaar ragaa qabaatee jennaan haa dhiyeessu. Sanaan ala waraanni Shawaa fi Arsii akkasumas ammoo Horroo keessaa qabnu hin jiru jedhan. Waraanni isa waliin ture gariin galaniiru gariin immoo gara waraana Oromiyaatti deebi'anii akka jiran kan ibsu Faqqadaa Abdiisaa inumaa gareen koo gariin ammallee hidhatee warra faannoo dura dhaabbachaa jira jedhaniiru. Agamsaarraa kaasee haga guduruutti yoo dogoggoruu baadhee haga dongorootti gareen nuti hidhachiifne guutummaatti faannoodhaan lolaa jira jechuun ammallee waraanni isaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'ee akka lolaa jiru ibsaniiru. Waraanni isaa gara 400 ta'u akka isa waliin galee ture ibsa namni kun. Dhumarratti yakka waraanaa waraanni isaanii raawwate jedhame yoo qorannoon gaggeeffame fi dhugaadhaan uummanni sun na himate gaafatamummaa fudhachuudhaaf qophiidha jedhan. Godina Horroo Guduruu keessaa kaasee bakkootaan ani keessa socho'e hundatti qorannoon gaggeeffame dhuguma uummanni na himateera taanaan ani waraanni koo yakka raawwateef gaafatamummaa nan fudhadhaa jedhan namni amma mootummaatti harka kennatan. Faqqadaa Abdiisaa afgaaffiin isaanii asirratti dhumata.